gamtaa ulamaa'ii kana karoora galii kanaan haa gabbifnu yoo irratti dalagan gamtaan ni utubamti jetti yaada. Kana bira kanarraa kaafee wanniin akka walii gala kaasu sheekkootiin teenyaarraas walii qabamtan gamtaan argee ba'aa fi lixaa bakka takkatti. Sheekkoota areeda qabu, himaamata qabu, halooyitaa qabu, har tokko akkana tagguuniif namni ilaale waan takka dalagan fakkaatu wal dhagaan waliif ajajamanii beeku kana mootummaan miidiyaa qaba. Namni hundi miidiyaa baratee jira sheekkootiin. Namni hundi yaada isa bira jiru hogguu ol dhukaasan. Waan ikhtilaafa xiqqishaa tokkoof sheekkootiin akka waliin hin jirre wal lolu jirtu ijoolleen xixiqqoon miidiyaa kana gubbaa sheekkootaan taphachuu jirti. Sheekkoonni tokko deeggarsa adda addaa maqaa sheekkootiitiin sheebaluuf makiinaa sheebaluuf maaroo jedhanii hogguu xiichan sheekkootiin nuun hin taphatin hayattee waan kana fira halaluu qabdiin jaata akka nama sheekkootii wal loltee gamaa gamana miidiyaarra ijoolleen sagalee sheekkootaa cirtee akka waliin hin lolchiifne gamtaan bakka takka teessee akkatti hunoo yaadni ulamaa'ii gamtaa harargee bahaalixaa taana fakkaatti jee irra kannee tokkummaa ulamaa'ota jiru kana yoo ibsu baate nuti sheekkootii teenya ittiin qaanfataa ittiin rakkataa jirra akka waan wal loluu jiranii namni hundi gamaa gamana alaalee hajala deemu wallaallee jirra waan jiruuf jechuu hanganumaan jaa salaamu alaikum.